Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya qaalii ana Dr. Meesar Supplementary Kenana Kaalidha. Arraas walitti deebinee jirragaa sagantaan teenya har'aan tana akkuma asirratti agartanitti dhibee tiruutii wajjin waa wal qabatu jechuudha. Dawaa dhukkuba tiruuti. Dawaa dhukkuba tiruu akkasuma ammas dawaa dhukkuboota fuula nama biiceessu, harka nama biiceessu, qeensa nama biiceessu hundaaf dawaa ta'e namni harki isaa biicawaa ta'e akka harka asirratti agartan kanatti, namni qeensi isaa biicawaa ta'e akka asirratti agartan kanatti, namni fuulli isaa biicawaa ta'e akka asirratti agartan kanatti, namni harkaa, fuulaa, qeensaa, ijji isaa, qaamni isaa biicawee jiru, harara isaa jijjiiree jiru, kan uumamarraa jijjiiree jiru. Dhibeen kuni dhibee tiruutii wajjin rakkoo tiruutii wajjin waa wal qabatuuf jecha rakkoolee miidhamuu qaama keenya keessaa garaagaraatii wajjin waa wal qabatuuf jecha yoo harki keessan, fuulli keessan, harki keessan akkanatti isin biicee dawaa asirratti isin himu kana fayyadamuu qabdanii jechuudha. Dawaa isaa xumurarra isin kaayetiin jira, viidiyoo kana waggaa xumurtan ni agartanii jechuudha. Dawaa sanii footoo isaatiinis isin kaayetiin jira. Kan xumurarra akkaataa itti fayyadaman dubbannu ta'a jechuudha. Har'a dawaa dhukkuba harkaa fi fuulaa fi qeensa nama biiceessu takkaa'u dawaa dhukkuba tiruu tokkoffaa jechuudha. Dawaa dhukkuba tiruu tokkoffaatii kan qabannee dhiyaanne. Kanaaf dawaalee asirratti isin garsiifne kanaa fi isin himne kana yoonii fi argachuu baattan kallattiidhaan lakkoofsa bilbila keenyaa kunoo duwwaa 968 irratti kallattiin nu qunnamtanii feetan onlaayinaanis nu qunnamtanii dawaa dhukkuba tiruu tokkoffaa fi lammaffaa fi sadaffaa fi afuraffaa nu biraa argachuu ni dandeessanii jechuudha. Namootaan milikkata harka keessan irratti, fuula keessan irratti biica'uun akkanaa kun argattan nu biraayis dawaa argachuu dandeessanii lakkoofsa bilbila keenyaa asirratti agartan kanaan nu qunnamtanii nu biraa argachuu dandeessanii isiniin jaa. Har'a dawaa dhukkuba tiruu tokkoffaadha. Nama harki biicee, nama fuulli biiceef waan inni fayyadamuu qabuun isin hima. Viidiyoo tanaan gadi xumuraan dhaggeeffadhaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya qaalii waliif sheer godhaa, laayik godhaa. Namootaan dhibee kanaatiin dararamaniif biraan gahaa, har'a fayyadamu, waan isa dhibees haa nu gaafatu, dawaa barbaadus haa nu gaafatu jechuudha. Kanaaf galatumaan isiniin jaa. Dhiiraa dhalaa keenya xiqqaa guddaa keenya bakka jirtanitti fayyaa fi nageenya isin biraa haa ta'u jechaa. Meesar Supplementary Clinicaliin gaawweessa wal'aansa uummatii wal'aansa ammayyaa tokko godhee hojjechuudhaan kan beekamu ta'a. Keessattuu dhibee baasura, dhibee kintaarotu daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalaa malatti wal'aannee walaba taasifna kottaa fayyadamaa isin jenna. Teessoon keenya Harar Nook gubbaatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 920683883 irratti nu qunnamuu dandeessan. Kabajamtoota hordoftoota keenya qaqqaali. Amma hara dawaa dhukkuba tiruu aadhaa takkaa'u dawaa dhukkuba tiruu tokkoffaadha. Harki nama biicooyinaan, fuulli nama biicooyinaan, ijji nama biicooyinaan, qaamni keenya karaa biicaatti deebinaan waan godhuu qabnu dawaa fayyadamuu qabnu isin himaa na dhageeffadha. Inni tokkoffaa sombul jaama. Sombulni fuuta, sombul eega fuute, zanjabiilni fuuta, ikhdharni fuuta, sombul, zanjabiil, ikhdhar, zabuud ni fuuta, fulful ni fuuta, jara shanan kana ni fuuta jechuudha. Fulful, sombul, zabuud, zanjabiila, idkhar jara shanan kana fuuteeti. Jara shanan kana hundinuu footoodhaanii xumurarra isinii kaa'e. Yoo isin dhube dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan. Inni jara shanan kana fuuteeti akkasitti boqqolloo xiqqisoo fuutee akooyitee jechuudha. Hoggaa akooyitee isin bakka maanaa bilchaachuu eegaltee booda itti naayita jechuudha. Qimamaan kana eega walitti laayitee booda akooyitee walitti laayiteen booda achii booda isarraa xumuraa dawaarraa xumuraa qabsul hadiid jaaniin. Qabsul hadiid jaaniin albuuda yeroo sibiila irraa oomishan kan irraa bahuu jira jechuudha. Albuuda sibiilarraa qabsul hadiid jaama ni beekama. Biyya Arabaatti beekamaadha. Warra warshaan sibiila dalaguus ni beeka. Bakka sibiilatti bahisanii qulqulleessanitti beekamaadha jechuudha. Isa sanis ni fuuta. Akkasitti qabsul hadiid kana
eega jara san walitti akooytee booda jara shanan walitti dubbanne walitti akooytee booda irra isa kana fuutee ibiddarra keessee hanga inni diimatutti udaan sibiilaa kun hanga inni diimatutti diimessite jechuudha. Waggaa inni diibate hal oowwaa keessa hal bishaaniin naqatteeti hal keessa jechuudha. Keessa hal keessa qabbaneessitee eegasii booda qoorsite ammas keessaa fuuteeti qooree kana fuutee ammas ibiddarra deebiste. Diimessitee ammas hal keessa deebiin cuubte jechuudha. Waggaa hal keessa cuubtee keessaa baafte ni qoorsite ammas ibiddarra deebiste. Ammas hal keessa cuubte jechuudha. Marra sadi keessatti hal keessa cuubaa ibiddarra deebistee uwwisaa hal keessa cuubaa ibiddarra deebistee uwwisaa marra sadi keessatti eega isa keessatti diimessitee hal keessa cuubtee booda marra sadii kana gootee booda qoorsaa itti deebisaa marra sadii kana gootee booda achii booda hurreessitaa jechuu isaa eega qoorsitee booda eega hurreessitee booda qimameen walitti akooyte sanirra firfirsita jechuudha. Akkasitti ganama garaa duwwaatti facaafataa jechuudha. Guyyaa 4 guyyaa 5 garaa duwwaatti fudhataa nyaata kana walitti dalagame kana maashaallah qax dhukkuba tiruu waa'ee biica'uu fuulaa maarree qax hundinuchi sirraa kutaa jechuudha. Dawaan inni lammaffaa ammoo inna footoo isaallee asirra isin hin keenye dawaan inni lammaffaa inna firii baqlaa albaqlaa firii baqlaadhaa yoo baala isaatii fi firii isaatis walitti cafattee bishaan isaa jalaa miirtee hanga waa 0 takkaa'u giraama 353 takka ganamuu garaa duwwaa dhuydees guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti qax sirraa godha jechuudha. Kanaafuu waan isin dhibee dawwalaa na gaafadhaa. Ana Dr. Meesar Sablamtar Kilinikaalii ogeessa isin wajjin jira. Baay'ee galatoomaa.